Har'a mooyyuu mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e nyaata yeroo ulfaatti lagatamuu qabuun isinitti hima. Hordofaa. Maqaan koo Dr. Tulluudhaa. Odeeffannoo fayyaa baay'ee barbaachisaa fi haqa irratti hundaa'e qorannoodhaan kan mirkanaa'een isinitti hima. Yeroo ulfaatti haati tokko nyaanni isheen nyaattu miciree gadaamessa keessa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Qixuma sanaan immoo nyaanni yeroo ulfaatti haati tokko lagachuu qabdu barbaachisaadha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti nyaatotaa fi dhugaatii dubartiin ulfaa tokko yeroo ulfaatti lagachuu kan qabdu isinitti himaa. Na hordofaa. Tokko IV. Viidiyoo koo darbe keessatti IV'n baay'ee barbaachisaadha isiniin jedheen ture. Dubartiin ulfaa IV soorachuu qabdi. Viidiyoo kana keessatti immoo IV baqachuu qabdi. Wal faallessa fakkaata. Miti. Wal faallessu. IV'n gabaarraa bitamu tuttuqqii baay'ee keessa darba. Kanaaf IV gabaarraa bittanii fuutanii galtanii nyaattanii sana booda kanatu uumama. Kuni summaa'uu nyaatati. IV'n gabaarraa bittan qophii isaarraa jalqabee hanga isin bira ga'utti yeroo baay'ee harkaan tuttuqama. Kunis baakteeriyaa adda addaatiin akka faalamu godha. Baakteeriyaan IV keessatti wal horuu danda'u. Listeeriyaa monosaayitoojiin jedhamu gadaamessa keessatti ulfaajjeessuu danda'a. Daamni du'aan akka dhalatu gochuu danda'a. Kanaaf IV yoo gabaadhaa bittan sirriitti bilcheessuu, sirriitti ho'isuu hin dagatinaa. Garuu nyaachuu hin dhiisinaa. Nyaachuu dhiisaa hin jennu. 2. Aannan hin danfine. Aannan hin danfine baakteeriyaawwan gosa garaagaraa of keessatti qabachuu danda'a. Taayifoidii isa fidu, salmonellaa taayifee dabalatee kun immoo haadha irratti, daa'ima irratti miidhaa fiduu danda'a. Kanaaf aannan danfisaa dhugaa. 3. Foon sirriitti hin bilchaanne hin nyaatinaa. Foon nyaachuun gaariidha. Foon ayiraniidhaan kan badhaadha. Foon pirootiinii yeroo ulfaatti barbaachisan baay'eedhaan kan badhaadha. Nyaadhaa. Hoolaa qaladhaa nyaadhaa. Qotiyyoo nyaadhaa. Rakkoon qabu. Garuu dheedhii hin nyaatin. Yeroo ulfaatti dheedhii nyaachuun hin ta'u. Foon dheedhiin baakteeriyaa fi jarmii gosoota adda addaa qabaachuu mala. Kun immoo fayyaa kee irratti, ulfa kee irratti rakkoo fida. Tooksoopilaaዝmaa goondii kan jedhamu foon keessatti akka tasaa yoo argame sammuu daa'ima kee, ija daa'ima kee miidha. Daa'ima ulfaatina gadaanaa akka ati deessu godha. Kanaaf foon dheedhiin hin nyaatin. Sirriitti bilcheessitii nyaadhu. 4. Hanqaaquu hin bilchaatin. Namni hanqaaquu hin bilchaanne nyaatu hin jiraa? Hiriyaa koo tokko ture. Hanqaaquu daldala. Gaafa jalaa cabseetuu dhudhuunfatee dhuga. Namni akkas godhu jiraa? Jira. Maal rakkoo qaba? Hanqaaquu hin bilchaatin yoo nyaatte taayifoidii kan fidu salmonellaa taayifee dabalatee baakteeriyaa fi jarmii garaagaraa qabaachuu mala. Inni kuni sissimiidha, ulfa keessimiidha. Kanaaf hanqaaquu hin bilchaatin nyaatin. Bilcheessi garuu nyaadhu. Hanqaaquun baay'ee barbaachisaadha yeroo ulfaatti. Cabsitanii ulfattanii hin dhuginaa. Bilcheessati nyaadhaa. Buna. Mana nama baay'ee gaafa dhaqxe buna sii dhiyeessu. Kana kan dubbachaa jiru warra sinii 10 ol dugdan guyyaatti dhaggeeffadha. Bunni ulfarratti rakkoo qaba moo? Rakkoo qaba. Buna dhuguun rakkoo hin qabu. Yoo baay'ate garuu rakkoo qaba. Sinii tokko dhugi rakkoo hin qabu. Sinii 2 dhugi rakkoo hin qabu. 3 dhugi. Sinii 3 ol garuu guyyaatti hin dhugin. Guyyaa tokkotti sinii 3 ol dhugde yoo ta'e carraan ati daa'ima ulfaatina gadaanaa qabu dahuu guddaadha. Carraan ati yeroo maleetti ciniinsifachuu hin jira. Kanaaf buna sinii gurguddaa miti immoo sinii xixiqqaa 3 ol guyyaatti dhuguun hin ta'u yeroo ulfaatti. Na dhageessanii warri buna dhugdan. Dhugaa buna garuu sinii 3 darbuun gaarii miti. 6. Foon tiruu. Baay'ee tiruun baay'ee barbaachisaadha. Tiruun gosa nyaataa baay'ee of keessaa qaba. Yeroo ulfaatti garuu nyaatinaa hir'isaa. Kochee warri nyaatan hir'isaa. Sababni isaa tiruun of keessaa vaayitaamin A baay'ee qaba. Vaayitaamin A daa'imaaf ni barbaachisa. Garuu yoo baay'ate summiidha. Kanaaf tiruu hir'isaa. Baay'een tiruu hin nyaatee garuu hin jira kan nyaatan. 7. Qurxummii. Maal jette? Qurxummii. Qurxummii nyaachuun barbaachisaadha yeroo ulfaatti. Nyaadhaa. Garuu dheedhiin nyaatinaa. Qurxummii dheedhiin baakteeriyaa jarmii gosa adda addaa qabaata. Inni kun isinis hin miidhaa. Ulfa keessan gadaamessa keessa jirus ni miidha. Kanaaf qurxummii bilcheessatii nyaadhaa. Namni dheedhii nyaatu jira moo? Maaliif garuu baakteeriyaa fi jarmiin dubartii ulfaatii fi ulfa gadaamessa keessa jiru kan miidhu? By the way, yeroo ulfaatti dandeettiin dhukkuba ittisuu keessanii hin hir'ata. Kanaafiyyuu nyaatota nyaattan irratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti? Barbaachisaadha. Alkoolii. Alkooliin yoo baay'achuu baatte rakkoo qaba. Michi giraadha. Alkooliin yoo baay'achuu baatte rakkoo qaba. Rakkoo maalii qaba? Farsoo, araqee, biiraa, wuskii, waynii maal rakkoo qaba? Yeroo ayyaanatti xiqqoo gaafa fudhanne maal rakkoo qaba? Rakkoo qaba. Deebiin jedha rakkoo qaba. Rakkoo maalii qaba? Rakkoo qaba. Yeroo ulfaatti farsoo, araqee, biiraa maal haa ta'u? Alkoolii qabataanan dhiisi. Alkooliin kamiyyuu yeroo ulfaatti hin eeyyamamu. Haraama. Akkamitti?
daa'ima akkasii godhachuu yoo hin barbaanne dhiisi. Alkooliin feetaal alkool sindiram waan jedhamu fida. Afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootti hin beeku yoo danda'ame wajjiniidha rakkoo hin qabu. Ila mataadhaa jalqabeetu amma miilatti qaamni daa'imaa sababa alkooliitiin hin miidhamne hin jiru. Kan sin ajaa'ibu yeroo tokko tokko rakkinni sun otoo hin beekamin wajjin guddatu. Daa'imni feetaal alkool sindiramii qabu maaliin beekama? Mataansaa xiqqaa, ijjisaa xiqqaa kun immoo akkana jedhudha. Gaafa guddatu dandeettii yaaduusaa gadaanadha. Mana barumsaa geessitee maaf hojjechuu dida mucaan koo jetta. Garuu mucaan gadaamessa keessatti alkooliidhaan miidhame. Mana barumsaa gaafa dhaqee ijoollee hiriyaasaa wajjin qixxeen hojjetu. Sababni isaa gadaamessa keessatti alkooliidhaan miidhame. Alkooliin hammi kamiyyuu xiqqaatus haa baay'atus yeroo ulfaatti sagal kuduraalee fi muduraa hin miiccamin. Kuduraalee fi muduraa nyaachuun barbaachisaadha. Isin fayyada yeroo ulfaatti nyaadhaa. Haa ta'uyyuu malee yoo sirriitti hin miiccamin jarmii isinis ulfa keessanis miidhuu danda'u qaba. Kanaaf sirriitti miiccaa nyaadhaa. 10 tamboo dubartiin xuuxximoo garuu biyya keenya keessatti kan nu rakkise warra dhiiraati. Amma immoo modernizationin dhufee jira. Warri dubartii san xuuxan jiru. Kanaaf yeroo ulfaatti hin xuuxin sis hin miidha, daa'ima kees hin miidha. Daa'imni kee mudaa akka qabaatu godha. Qaamni isaa rakkoo akka qabaatu godha. Kanaaf hin xuuxin. Xuuxuu qofa miti. Mana itti xuuxan keessa hin jiraatin. Hin xuuxin bakka itti xuuxamu hin naqin yeroo ulfaatti. Egaan kennaa guddaan daa'ima keetiif yeroo ulfaatti ati kennuu dandeessu yoo jiraate wanta amma sitti hime kana irraa of eeggadhu. Wanta hir'isuu qabdu hir'isi, wanta dhiisuu qabdu dhiisi. Kuni si fayyada. Daa'ima ati deessuufis faayidaa guddaa qaba. Daa'ima dandeettii yaaduusaa gadaanaa ta'e daa'ima akkasii namni qabaachuu barbaadu jira? Hin jiru ta'e waan inni jedhe kana dhaga'i. Tole odeeffannoo ba'eessa akka argatte abdiin qaba. Yuutuubii kana immoo laayik godhi, sheer godhi, sabiskiraayib godhi. Odeeffannoo dabalataa ani akkasii kennu barbaadu jira yoo ta'e koomentii irratti naa barreessaa. Thank you.